السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة مدوتا أردفتوتا هذا جافر كم نجا فيا قاري جرتني نجوم نجا كيسني بق نجا تاتني بق نجا جراتني ميديان كوني كأبان إتقلالي تيجي يرو قري أكرساسة تلي يونا ما لولو بربادي يونا ما ولولو بربادي أكورانا تتفيد مودان ديسا يو إموتو ittiin famous barbaadde famous dandeetta yoo galii irraa argachuu barbaadde galii irraa argachuu dandeetta yoo abaarsa barbaaddes abaarsa itti argachuu dandeetta yoo immoo beekamtii itti argatu barbaaddes beekamtii itti argatu dandeetta yoo immoo du'aa illee khayrillee itti dalaguu barbaadde akka baan itti dalagi jechaadha. Mucaan kuni akka maraattu illee fakkaata asumatti immoo akka moodelii wayiitti waanuma moofaa kana waan adda addaa hojjeta. كانوا مرة تيجي على ربين جافة سملكيسو هدو هما سببي سملكيس جافة ربي ملكي سيفني جافة ربي وان تكو رزق سيبانو هدي هما تكو سببي رزق سيبانا مجان كوني يروبايني لالا بقى وامو موفا كان ولك أبي إسارة وعدد وانم أجائب سيسو جتا أكامرات تولي فكاتا كانوا متو مو ربين ساقو إيه جافة سملكيسو هدي ونور أبني Instagram illee akkasitti waliin hojjechuu barbaanna asirratti akka fakkaatu account kee ergi maal jedhaniini ammallee immoo wanni beekamaa addunyaa amma warri faranjii kun jecha namni hedduu si wajjin hojjetu barbaanna rabbiin akkanatti gaafuma tokko ol si fuudha jechaadha namni miidiyaa irratti illee arrabsoo barbaade arrabsuma sanii ka abaarillee waanuma mara waan abbaa waan facaafatee haamataa jedhan miidiyaa kanarratti waa hedduu yoo hojjannee faayidaalee numa fayyada miidhallee numa miidha jecha namni fakkeenyaaf namni hedduun gosaaf gosa wal arrabsanii ganda wal arrabsanii biyya namaaf walitti fidanii arrabsanillee namni immoo asitti qaama qullaa'uu itti gadhiisu homa abbaan itti hojjetu jechaadha. Annaa mee amma mucaan kuni fakkeenyaaf Rabbiin yoo isa badhaasu hedduu akkanatti isa badhaase nama hedduu jecha tara nama hedduu miidiyaa kanarratti ka gaafuma tokko amma fakkeenyaaf namicha hindii tokko yoo yaadatan taate wallaahi waggaa 13 duraasi mana kana haaraa galiyoosan warqii wayii ilaala ka karaa haru namichi karaa haraa warqii guddaa kana bira dhaabbate itti siqee ilaala mucaan suudii tokkooti wanni snapchatii qabaa beekamaadha. Waraabee kolfee jedhanii akka waan ijaan bituu hedduu bira dhaabbatee ilaalaa jedhee itti kolfee garuu mucaasan subhaanallah arabni moo suudii keessa qofa taateen riyaaditti dalaga moo suudii keessa qofa hatta biyya biraarraa arabni qaaxarii arabni biyya hedduu gargaaranii jecha namicha sanii namni hundi waan qabuun gargaaree namichi suni abbaa qabeenyaa guddaa ta'e milkii guddaan warqii inni ilaalu sanis warqii masan isa badhaasan warqii mucaan viidiyoo waraabisanii isa badhaasan argisanii rabbii yoo nama milkeessu hede homa namaa sababa amma dhiyootana manguddoo kenna san ka akkasitti rukutanii akkasitti dhaanan sanii rabbiin sanii riskii si fidaa sanii dhaake sanii si milkeessaa si gammachiisa jedhee maal ta'e huno nama meeqa gargaaree birrii miliyoona meeqa galchaniif subhanallah argisanii Rabbi yoo si milkeessu hede homa xiqqoorraan nama milkeessaa homa ofii fedhee osoo ati niyyatiin osoo ati yaadin milkii namaa kenna warra miidiyaa banattanii amantii gosaa fi gosaa namaaf nama walitti buustanii wallaahi odeessanii warra miidiyaa banattanii maqaa jijjiirattanii namni nam beeku jettanii nama arrabsitanii nama qeexanii abbaa fedhe haa ta'u nama miitanii akkuma isin gootan sanitti isinii gala jechaadha. Maaliif jennaanini waa ati hojjette kana rabbiin siif galcha borullee addunyaarrattis ta'e aakirattis ta'e waanuma ati hojjette kana waanuma ati dalayde kanatu boru siif gala. Namni immoo rabbiin isa beeksisee waan khayrii waan nagaa dalayde waanuma nagaa sii galcha rabbiin jechaadha. Akkasanii ijoolleen hedduun ijoolleen biyya keenyaa duraan ani miidiyaa kana nin bana waa hedduu YouTube kanas banee waggaa 10 duraa FB maal kana ani waan tokkoffaa waan mallaqa irraa galchanillee hin beeku waan qabu se'u waan faayidallee qabu hin se'u immoo yeroo sani waan akkanaa qabdi jechuun nooriidha
an Facebook waggaa meeqa dhooyise fayyadamaa ture hin qabaayyuu namatti himu wallahi inta dabaluu wal Facebook hada jirti inta dabaluu kana jirti namaan jedhanii in qabaayyuu inumaa namatti himu dhooyisa badiitiin fayyadamaa yaa Facebook hagammaa jira garuu maqaan isallee filoo guddaa qabaa fakkeenya kan maqaa kiyya maqaa warra kiyya na beeku nitti wanni jedhu kuma shan akas qofa kuma shan kuma jaakas garuu kan maqaa biraatiin banadhe kuma 25 qaba yani nama firaatti ni musodarra nama firaatti ni maalan jedhan jedhe hagasi booda hanga rakkoo hin qabne aguma ol siqee jedhe booda deemsa keessa kalas namni iyyuu beeke jecha inna duraan ni sudaan bakka akka noorii tokkotti ilaalla amma fakkeenya fanii tiktokiin qabu tiktokii osoo banadhellee bareeda garuu uno tiktoki asirratti arrabsiin jira waa addaatu jira mobaalege kana ibaluun video qullaa ba'e ibaluun qaama qullaa ba'e ibaluun kana godhe ibaluun wala kana sodaate abbaa waraakiya naan hayyamne jecha abbaan jaafe hin qabu anamma tiktoki ma jedhani hawwe wallahi si ijoolleen kun yoo liifi jala ta'anii akasi wal arrabsa yoo liifi jala ta'anii asaansan yani dhaga'ullee ijaanillee laalu inawwa dhoysee hunda banadha jechuuf rabbi sitti argunaan jedhe itti banadha didi argisanii wallahi guyyaa meeqa jecha guyyaa meeqa tiktoki matana banachuu hawa garuu hin dandeenye ka na dhorge na akasanii amallee nin hawa tiktoki banachuu nin hawa dhaqee laaluu nin hawa fakkeenya fi achi jala ta'anii geemii taphatan maal jedhan kana arguu nin hawa garuu yaa ka naan hayyamamne yani mumkin yoo albiratti deebinee mana tokkotti gallee mana tokkotti inni mumkin na hayyamuuf amala ammaaf garuu naan hayyamamne maaliif akka ta'illee hin beeyne maaliif akka tiktoki jibbullee hin beeyne abbaan jaafee waa hunda waan miidiyaa irra jiru kana hunda keessa tiktoki haalan jibba haalan akka malee kanatti jibba tiktoki wallahi maaliif akka jibbullee hin beeku ani by the way anis nin jibba amma ijoolleen teenya hedduun isii achirratti bakka injiraa mire amma mucayyoo tokko atiin dura tiktok irraa buusanii na erganii qullallee miti uffattee suurri uffattee viidiyoo ofii namatti ergitee suuraa namatti ergitee namni sun immoo wallolaaniin tiktok irratti isii ol baasee waa wajji haasaan malee amalee mucayyoo teenya takka yani qaamni sillee qullaa ta'u garuu qullaadha namatti ergitee wal jalajjalanii mucoon itti hirmuu dide mucoon sun wallahi alazim achumaan dhabamtee miidiyaa irrallee maqaa isii jijjiirattee jirti bilbila dundubee nunillee hin dhabamtee teenuma mucayyoon muluma badde jecha muluma guututti badde mucaa tokko wal jalajjalanii kan wal fuudhu ga'anii waa irratti wal dhaban Allahu alamin beeku wal dhabanii mucaan asuma fuudhee suuraa isiin gaafa nagaatti ergisanuu gizee sana kanatti tiktokiin maaliin kun inoo ine baay'een jiru Facebook malee baay'ee tiktokiin kun telegiraamii moo telegiraamii waan tokkotu jira liini moolaayinii fi ammallee tokkotu jira waan itti walii bilbilu taangoo muhammad kana jira kanarratti olayaase mucaan ufayyoo san achi dhabamte mucoon sun unu waggaa meeqa wallahi ani garana jirti garana buutee isiin beeku lakkoofsa duraan isitti beeynu hin jijjiirattee Facebook isii duraan itti beeynu achumaan ofirraa balleessitee achumaan badde kalaas mucoon sun mucatti makeenna bandoon mana keenya teettee baratte gisee kutaa haga jahaati bakka isaanitti dhalatan biyya dhaloota abbaa kiyyaati haga tokko haga jahaati 6 7 8 9 10 kana sadeen mana keenya teettee baratte mana keenya isin jedhu mana nu keesseen osoo hin taane kifilii biraa kireeffatanii faamilii illee fira abbootillee maaliif maqaa isii miidiyaa irratti ani dhawuun barbaadu tadinaa hordofti ta'a akkasitti suuraa isii wallahi muciyyoo cimtuu turte ana akkamitti suuraan sun harkaa akka ba'e hin beeku akkamitti qaamni isii qullaan harkaa akka ba'e hin beeku bakka akka malee kanatti ani wallahi alhamdulillah nan agarsiifnellee awanni arge mucoon mataa dheeraa kana qabdi mataa qullaa kana bira qofa na bira geessan hin sodaatan fakkaata illeen illola jedhanii suuraa isii kan mataa dheeraa kana mataa qullaa kana na erganii maarrakkoo qabaree jedheeni achumaan in badde muluma mucoon sun wallahi biyyallee hin galle akkamitti biyyatti gala jettee saalfattee bakka waan hin taane wayiiti jedhan viidiyoon isii ba'e suni ani wallahi Allahu alamin argine jakiyaani
biyyatti illee hin galle warratti illee hin galle ani achi jirti azirti si in beeku wallahi alazim inna yeroo hedduu jecha yeroo hedduu ijoollee teenna wanti akkanaa kunini uumama keessattuu yeroo haaraa miidiyaa irratti as ba'anii miidiyaa kana waan isaa hin beeyne inta awanna kana garuu hagasi booda immoo ilma namaa ta'ee kan jijjiiramne hin jiru hin jijjiiramani fakkeenya fi ijoolleen biyya irraa dhufte ijoolleen waan kan amma miidiyaa badii isaa kana hin beeyne goomsanii wanta kasi godhan amma immoo ijoolleen biyya abbaa turte even suuraa fuula fiitu sittiin ergitu habibte fuula biraasi agarsiisi muciyyoota kan yeroo hedduu bilbila viidiyoon bilbilti beetanii nalaaluu feeti garuu fuula isiin dhoofatu feeti maaliif akka ta'e hin beeku inde ani inin gaafadha qoy ati fuulli kee gubataa qabamoo rakkoo qabda immoo maal gotaan irraa laalta maal irraa laaltu noona laali jedhaani viidiyoo malee naan bilbiltu ufii garuu ta'ufiitii dukkana keessatti nalaalti garuu hagasi assi nama gaafadhe muciyyoon sun rakkoon isiin qabdu maali nalaaluun feeti ufiini dhookatti jennaani rakkoo isii hubadhee jira garuu yeroo hedduu hincufu irratti maaliif hincufne beeytanii fuulli kiyya gubataan qabu waan qabu alhamdulillah rabbil alamin halaaltu rakkoon qabu imuun immoo iskiriinshuutii akkan goone ni cufta ofirraa akkasitti agarsiisaa ture garuu irra deddeebi'ee gaafadhe rakkoon ati qabdu maali immoo maaliif viidiyoo natti bilbiltaa maaliif dhokata yoon jedhuun deebinaan deebistu ture garuu hagasi as nama biraa gaafadhe nama biraatirraa rakkoo isii hubadhe kanaafuu yeroo baay'ee ijoollee keenya keessattuu wallahi ijoollee haaraa biyyaa dhufan kana warri dhiiraa gowwoomsanii itti haasa'anii janajjananii sobanii viidiyoo suuraa irraa fuudhanii gaafa isiin immoo waan inni jedheen san didde yookaan uma fedhe gaafatee yoo isiin didde suuraa isii viidiyoo isii ol baasa jecha amma immoo hafe amma ijoolleen akkasitti gowwoomtu yoo haaraa biyyaa dhufte taate malee hin jiru ijoolleen akkasitti gowwoomtu kanaafuu miidiyaan kuni faayidaas qaba miidhaas qaba akka abbaan itti fayyadameen yoo abbaan waan isa miidhu fayyadame isuma miidha yoo abbaan waan isa fayyadu itti fayyadame itti dalagate isuma fayyada kana obboleewwan kiyya rabbiin immoo yoo carraa nama tolchee homa sababee nama guddisaa homa sababee waa tokko bu'aa namaa fida akkuma mucaa kanaa mee fakkeenya fi rabbiin subhaanallah yoo isa sababuu hedu wanni ma suura maa fi viidiyoo inni hojjetu kanarra biddeen isaa baasee jechaadha amma inni wanni addunyaa irratti warra haftaamota warra dureessota addunyaa keessatti galmaa jechaadha maaliif jennaan warri isa wajjin hojjetu hawwan kun isanuu baroora Itoophiyaati miti warra biyya alaa faranjoota jecha akkasi wallahi rabbiin hiree namaa haa tolchu